دمني وام فرن دمني وان كنو جولين كنا ركيسة نقدر تجولين مال يان مال كنا أبوا بناجي أمال كنوبي مال كنوبي مال كنوبي أوفي كوكوتة كنوبي أنا وركتي وان تم بتاعنا تقلي أكمل يا واقعيو يا واقعوما أتمنى برمات مالي أمني كمال غونا يا urgee saabu sagalee iyya keessanii soo dhaga'eera kadhasa kadhanni keessanii soo dhufe ana bira dhaga'eera urri koo dudee kadhata keessan dhaga'uu dadhabu harki koos gabaabbatee isin gargaaruu dadhabu na amana na duubaan qabeeni jira beekumsi isin jira hundumtuu na duubaan hiriiree jira natti amana jara nana mana nana wanti hundumtuu na qabatee isiniif ta'e gooftaatu yuudufe gooftaadhaati ani gooftaadha gooftaadha ani gooftaadha si barbaadaadha nuunuma ايش gooftaa nu bira turi rakkina keenya nuu furi waan hundumasa irratti gooftaadha godhatanii namoota godhatanii maatii keessatti roobsa qabeenyis irratti roobsa wanta hundumaa sin irratti roobsa kana mana keessaa iddoo guddaa iddoo hangafaa naaf laachuu qabdu. Tole erga akkas ta'e siin barbaadaa jira kottu gooftaa mana koo keessaa iddoo guddaa siin kennu kottu gooftaa kottu as naataa eeyyee mana koo keessaa iddoo guddaa bola guddaa isaa situ qabatee jiru atumtu naaf taa'e mana koo keessaa iddoo guddaa isaa yaa urgeessa amma fayyine erga gooftaa yesuus nuu dhufe rakkinni sin jiru waan hundumaa qabna waan hundumaa eegaa urgeessaaf amma ijoolleen kunis fataa jettee jiraatti erga gooftaa yesuus qabaanne nama waan hundumtuu qabna eeyyee dhalako toltu sittaa tolu amma yoo sitti toleera si gattaa eeyyee dhalako amma gammachuun dhagaamaa urgee Raatu waan beeknu haadha anaatu eenyuuf na barbaada kan mana isaatti nagartu kan na moosisu ana bira wanti hundumtu jira kan na qabu waan hunda qaba mee ilaalaa barachuudhaaf firiin barbaachisa qabeenya malee waa gochuun hin danda'amu eessana keessa miilli ijaarame obbo mana hin keessatti baraara akka hojjetu ana malee maaltu jira ati eenyu ana mee ilaalaa qabeenya waa gochuudhaaf yoo barbaade kuno wanti hundumtu jira as keessa yoo barbaade firiin jira amma ilma keessan gara barachiisuudhaaf qabeenya ni barbaachisa ilma keessan gara birri wanta hunda uffata bitatuudha foorshini wanta haaraa ni barbaachisa muriini nu barbaachisaati mana koo keessa naatee tokko iddoo baay'ee jira iddoo baay'ee miti kanan barbaadu mana keessan keessa an hangafa ta'ee jiraachuun barbaadu waan ta'eef an hunda caala qabeenya malee waan godhu hangafa ta'e malee hangafa laa gooftaa kusittani hima mucaako ati dhuguma qabeenya mana koo keessa iddoo guddaa qabatee kan jiru gooftaa waaqayyo qabatee jira sababii fi amma iddoo guddaa siif kennuu danda'u kottu gooftaa taane naa taa'e waaqayyo daabboo danda'a waaqayyo daabboo siniif an garuu birrii siniif daabboo iddoo guddaa keessatti dhaqottu jettee re'aan keessaa haa ta'u Wanta guddaa keessa jiru dhaggeeffadhaa gorbiyyaa. Wanta guddaa keessa jiru wanta qofachiisuun qabu. Wanta keessa jiru seeraan gochuu qabu. yaa keessa Gabbicha dhabaa amma dhuguma yaa boonuu tokko ijoollee qobbisiidhaa dhuguma halkoo dhuguma daakuu ijoollee qobbisiidhaa yeroo kanatti kan barbaachisu gaafa jaalatu
Maishin kampasa dimo kampasa jena da aku da be university university da aku be musa barbati sa na ta imana ko jolle ko na wasi ko isa na ta si pasa aki da university ko na ta sa mona la una joba ejira isa olana na la te ode imana ki kesa sa olana isa lo papa sadam pati sadam pati Elak sadepat ini tuh dalam perkara ini kesen nanti pot simple baca sah ada pot simple baca ada apa yang biasa pot begum sahur amat apa begum sahur itu kamu ada begum sahur pot gofta acina ada ya rokan abinya nih atau begum senjata berima ini berkila kawat enggak Malang ko be kung so agene ka sabri ko lang kada. Kasi mo ko sta ko jalan din. Malang ko. Ye. Sakalo to sakalo. Tukuman. Najurat ko. Mana ko. Astani mo ko. Karena kena bukta yang suci bukta. Kuning mas. Salah kawan dia, baru salah kawan dia udah menitolak. Wih, basma. Teknologi yang canggih pun, ya? Teknologi yang cun, astesi berbeda sorom tak? Yo berbeda bakwe tina tak? Basma. Kana mat? Ada apa orang video? Ada budak juga malah kamera di sini. Budak kuning, kana beka tam? Kami sih Kana beka? masih ini. Kuning cun, yo berbeda. Oi, thara gabje. Yo berbeda bakwe ini tindem tak? Yo berbeda astesi wan video jeta. Teknologi itu wan sarpas kita. Teknologi ada mahal teknologi ya. Mana ini mana kena sih? Umane kene? Simbaye bakor Pot ada. Hukuman itu. Berbacis lah. Dijualnya berbacis. Kuning cun, servicing kamu? Servis beka, servis ni? Mana? Masih. Jadi Warga ni, ada berbaju ni. Ada mai Yesus ni disorong ni ada sah. Atau boleh. Agak pada. Isi berbacis nanti tu. Anak lu berbacis ni dia udah ni. Ada lagi dulu mereka masih ni berbacis ah. Asri. Pot kena ada. Orang ni tu ada korigan. Ada ni. Ada lagi mau. Ada kita. Budak tu budak. Sarpatin manjur. Sarpatin ju. Lama pan. Nanti berapa nawa berbeda. Simpan tak Asanan sami. Jadi asanan sami. Atau ada. Pot tunggu lagi. Beri kan? Pot dua jangan kana. Kilo mojet. Teknologi. Gota. Ada. Dia orang ada berbaca. Silakan.
Kasuali kan kata. Hai dalam dia. Kekumut hai. Asal mau bara. Mau bara ani kan anjir. Teh mau yang puni. Ilaalaa kuma sawaasan gochaa jira gooftaa Yesuus. Baay'ee bareeda kan bareedaan jedhee mana. Eenyuma biitti keessa. Eessatti nu fayyadee. Eessatti nu fayyadee. Ofii dhaalte miti. Inni urgoofta amma. Inni urgoofta. Urgeessaa na birayyuu. Urgoofta. Namni maal dhalate yoo addunyaa kana irratti golfaa dhalate. Ilkaan buutii kiisaatiin deemee si bitaa wal balbaasi. Amma ilkaan qofaadha naan abdaa. Abam. Beekamaadha qaba. Iddoo olaanaa kennite malee hin taa'uun. Iddoo baay'eetti barbaadama. Abbaan ta'uu taanaan nagaattoodha. Jiraan jira. Mana cidhaa tokko na barbaadaa jiraan jira. Ilaalaa keessa gooftaa bakka irraa galchifatan mana keessaa baasan. Qabeenyi isaanis beekumsi isaanis gooftaa Yesuus duubarraan ba'ee soqa. Kuma salaalaa. Maal manni kun akka tajaajilu ta'e gantaa. Maali yaade jure jero. Ilaalaa iddoo waaqayyo hin jirre. Beerren tu qabeenyaan koo kun beekumsi koo qabdaani. Kama ta'a. Tuna jibbisiisaa tammoo eechi. Maali haala urgeessa? Maalo nani isanii deemina. Maalo nani isanii deemina. Wayyoo. Gooftaa mana isaatii baasee ilaalaa. Maatii isaas dhiisee tokko. Kunoo harka duwwaa nabee mana keessatti nabee hundumtu na dhiise tokkee. Yaa gooftaa yeroon keessa jiru saayidiin keessa jiru kunoo yaa waaqayyoo waan hundumtu beekumsa caalchifatte qabeenya caalchifatte garuu kunoo natti namni hundumti isaanii na dhiisanii tokkani yaa waaqayyoo kunoo maatiin booddee natti ergii mana kootu si baatee ergii iddoo guddaa namattee booddeessa Indarbau ya ini semua mawakil ada. Waktu mawakil dia ada kan bikin sendiri ada. Karena waktu mawakil dia. Curah waktu mah ya ini kisah waktu mawakil kita ni nado. Undang tu di sini tahu. Kan kabenya najar sifati. Kan bekum san najar sifati. Kan orang kita najar sifati. Kan ang mana di ganna barabati. Anak edodo wati. Garu kan unduma kabu anado. Namoonni baay'een saayinsistoonni baay'een ogummaa isaaniitti waan addunyaa bitan isaanitti fakkaata. Garuu waan hundumaarratti kan aangoo qabu, kan bulchuu danda'u, kan hojjechuu danda'u, kan ijaaruu danda'u, kan balleessuu danda'u anadha. Dhaloonni gurra qabdan dhagayaa gara kootti deebi'aa. Dubbii gosa jiraataa daandii gosa qajeelaarras adeemaa. Wanti hundumtuu wal isiniif qixxaataa sagalee isa jiraataa daandii abbaafuu qabadhaa. Akka dubbii isaa akka jecha isaatti jajjabiya yaa mucaa koo yaa mucaa namaa atis qabeenyi beekumsa
Qananii kolfanii qasa'u. Isa ammaa irratti isa boodaa dhiiste. Garuu wanta boodaan dhufu caala. Qananii waggaa muraasaa irratti qabeenya waggaa muraasaa irratti dargaggummaa waggaa muraasaa irratti qannoo waggaa muraasaa yeroo muraasaa irratti ani garuu siin jennee kiristaanni si'atoo fi si'atoo ka'a. Kanaaf yaa mucaa koo warra galee namoonni sagalee misiraachuu labsuuf kan inni dhufe warra banan barbaaduudhaaf kai lafa jirtuuti ta'uu siif ta'e. Gooftaa kanatti raahatti. Gooftaa koo anoo si caalchifadhe anoo qabeenyaan si caalchifadhe yeroo tunatti fakkeesse maaloo yaa siif ta'eera. ati yeroo akka namaa natti hin taane. Waan hundumtuu siif ta'eera. Waan ati gara kootti deebite waan qalbii qabaaf yaada gaddee dhiyaachuu na barbaade yaadni gosi jedhu atis yaa mucaa naannoo lammaffaa kan ittiin deemu inni darbisitti akka lammaffaa akka yaada kootti ati gabbootti jejjeeni dubbii koof daandii qabadhu adeemu hoo akka kana ta'e hundumtuu siif ta'u atis jaba mogoleen jennaan alli barootaa alli yerootaa alli wantoota mi'eessuun buusin ilmi kennaan sichi dilbiga jabaateera afuurri waaqayyoos afuurri abbaatoo siif baay'ateera kai dhaaban sichi waan dhageeffattee waan gara kootii deebiteefis hundumtuu siif ta'e waan hundumtuu akkuma dura siin jedhe na keessa jira siin jedhera kai dhaaban waan hundumtuu sichi sii deebi'a iddoo isaatti sii deebi'a. Tole gooftaa qabeenyaan si jijjiiree ati garuu yaada garaan kee hundumaa yaada garaa boqotti ilaaltee nattaraan hundee mana kootti naa deebiteetta. Utuun mana kootti sin baafne ta'e utuun iddoo guddaa siif qopheessitee silaa waan hundumaa qaban ture. Amma garuu waan hundumaa itti fakkeesse. Gooftaa mana kootii gooftaa mana kootii waaqayyoon nuuf deebi'eera. Loora dhalakoo. Laakuma gurgura guddaan gurguraa maal jedhe. Kun waan hundumtuu lakkaa gooftaa Yesuus dhufee naan kan hundumtuu kananiif dhufan. Kan hundumtuu yaa dhufe. Angaruu natti hin fakkaanne ammoo yeroo kana birrii na barbaachisan jedhe. Kunoo na dhiisanii yaadu gooftaa Yesuus hojjetan. Kunoo waan ammoo gooftaan nu dhufee naan nu deebi'an jedhu. Qabeenyi sin darbaa. Bara keewwatee. Ogummaa sageeraa. Kan kootaatee haftee. Wanta dhuge jalaa. Murfaanan qabu. Qilleensa yoodhaa. Tajaajila qabu. Anis boqodheera sitti koolu galee kankoo Yesuus durbaakoo nagaakoo kankoo Yesuus durbaakoo nagaakoo kankoo Yesuus durbaakoo nagaakoo kankoo Yesuus durbaakoo qabeenyi sin Anis